Yooyyaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii Argaa Entertainment. Chaayinaalii Argaa Entertainment sagantaa har'aa sagantaa ba'an qabatee dhufeera. Sagantaan baa keenya har'aa sagantaa aartii Oromoo yookaan muuziqaa afaan Oromoo duuba eentu jira, akkamitti jira, walaloof yeedaloon eenyufaatu duuba jira, eenyu akka yeedaloo eenyu fayyadamaa turee fi eenyu yeedaloo ofii mataa ofii fayyadamee ittiin aartii Oromoo guddisaa ture kan jennuu fi akkasumas waan biraa keessa darbinee ilaalla jechuudha. Arginaa nu wajjin tura. Fakkeenyaaf torbaan kana keessa sirba tokko argaa ture. Sirbichi kun sirba Abdurrahimaan Turaati. Sirbi Abdurrahimaan Turaa kunini sirba aadaa Arsii Tirriidha. Mata duree isaa Daalee Loon Gadabii jedha. Mee sirbicha kana dhageenyee waan keessaa laallullee qabnaa nu wajjin tura. Ammas sirba itti aanu kana laallee deebinaa nu wajjin tura. Sirbicha wajjin tura. Ammas itti aansuu yeedaloon kun walaloon kun Abdurrahimaan Kooti jedha. Garuu sirbichi kun hawaasa keessatti sirbamaa tureera kana dura. Nuti sirbaa guddanneerra akkasuma hawaasni sirbaa guddateera. Inni garuu sirba kana Kooti jedheetiin maqaa ofiitiin galmeesseera. Garuu sirbicha ummataa sirboota ummataan beekaman Kooti jedhanii abbummaa ofii gochuun ulfaataa akka Kootti. Garuu sirbicha ummataa kana akka ummataatis utuu jedhe abbummaa akka irraa qabu innis maaliifuu jennaan ummanni sun isuma waan ta'eef usuu gatii walaloo fi yeedaloo kana ummataa kenneetiin akkasumas sirbaa ture. Gaafii hin qabu, gaafii wal nu qabsiisu. Ammas sirba kanas laallaa akka ragaatti kan fudhannu sirbichi kan ummataa guutuun ta'u walaloo fi yeedaloon kan ummataa ta'uu isaa ilaalla. Gaale shuraa kiyya gaale bakkuma sii tolte laalee bulaa. Gaale bituu kiyya gaale bituu. Okay, hundaa laalleerraa waan yaada keessanii isiniif dhiisnaa uummanni laale. Kabalaan jabedooyi kagushuu hin qabne booyi. Abdurrahimaan kiyya wanti sirraa jaaladhe hedduutu jira. Isaan keessaa tokko dandeettii aartiitiif fedhii aartii qabaachuu keetii. Inni lammataa dhibbarraa dhibbatti itti amantee walaloo yeedaloon kun kiyya jechuun si jaaladheeran jedhu atis ummatumaa keetuma jechuudha. Walaloo yeedaloon illee fakkeenyaaf aartistoonni hedduudhaan sirba hojjechuudhaan yoo beekaman aartistoota saniidhaaf namoonni sirba duubaa hojjetan walaloo yeedaloo qindeessan akkasumas jiraachuu danda'a. Isaan saniidhaaf gatiin iddoon kennamnetti yeroo baay'ee mul'ata. Fakkeenyaadhaaf sirba tokko guutuun walaloo isaa hojjetee yeedaloo isaa hojjetee fidee laateefi erga sanii booda jecha takka lama yookaan itti dabalee ka'ee walaloo ebaluu fi ebalu parsantii dhibba keessaa dhibba hojjetanii itti kennaniiru. Jecha takka lama hanga muraasa itti dabalee ka'ee yeedaloonis kiyyaa walaloonis kiyyaa fi ka ebaluuti. Kana jechuun ulfaataa maaliifuu gatii nama tokko muluu gadi buusan jechuudha. Gatii nama tokko gadi buusan jechuun agama ulfaatu namoonni gatiin jalaa gabbu'e hin beekanis. So
artistoonni akkana baay'ee of qusachuu qabaatanii jechuu barbaade. Maaliif jennaan sirbi teettaa siif hojjetameera hojjetteetta gatii kan kee akka hin tuqamnetti siif dalagamee jira maa gatii namaa tuqxa gatii namaa kennuudhaaf. So kanarratti yaada barreessaa walaloo beedaloo Ibraahim Muhammadii dhageenyaa Ibroo kennatti nuufuuf. Ani waamamneeshu. Kan barreesse si ture sila. Wayeeka. Baalliin hojii mata duree albaabaa hojii kooti. Tirriin achi keessa arsitti martiin kuruura hojii kooti. Ollaa jirtee ijji lama waliin gartuu hamattuunis hojii kooti. Garuu affeerra akka nama tokkootti guyyaa san teenkiyuu maqaan kootuun kaana. Maali ani immoo komii uduun taane na ajaa'ibe maaliif abdii qophii aadaa waan akkanaa rakkate kan jedhu artistoota keenya keessaa inni kun ammoo sirraa'uu qaba maaliif kan kana sirreessuu danda'u ammoo na ofolchaatii isi warra gaazexeessota artistoota keenya kan sirreessuu danda'u waan kana irratti dubbee maaliif wal sirreessuu qabna malee dhaloota boruu irratti miidhaa fiduu danda'a. Dhugaan jiru akka nama fuuldura jiru qofa haasofsiisuu miti. Hojiin muuziqaatiif hojiin kubbaa miilaa wal fakkaata. Nama 11tu dirree hiriira garuu nama tokkocha goolii galcha. Kubbaa miilaatitti. Aartii keessatti illee qindeessaa muuziqaa dabatee walaloo dabalee yeedaloo dabalee nama kaameraa waraabu ta'ee hiirsee nama tokkocha gadi baasan jechuudha. Isaan duuba jiru sun yaadatamuu qaban. Namichuma afoo jiru san namicha goolii galche san qofa bichaa kophaa isaa san ka jiru san qofa oo faarsite kuwwaniifis haamilee isaanii eeguudha. Keessattuu barreessitoota irratti barreessitoota keenya baay'ee jechuudha namni quba nu qabu hin jiru. Utuu gadi baanee kana jennee dubbannee namni oomanu hin jiru. Maaliif dhugaan jiru kana. Isni kun sirraatu qaba jedhee yaada. Gama biraan amma erga wallee koo 405 barreessite egaa baay'inni namoota aga ammaa wallee kana laattee fi hagam ta'ume. Artistii 150 Abroon illee galatoomi jenna.